Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo kan addunyaa kanatti argamtan hundumti keessanuu har'a viidiyoo gabaabaa tokkoon qabadhee isin dhiyaate akkamitti Facebook keessanirraa friendii Facebook keessanii akkamitti akka dhoksuu dandeettan jechuudha. Walumaan hordofnu na hordofaa isin jedha. Friendii Facebook keessanii nama kamuu akka isin jalaan laalle dhoksuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isaan asirratti mul'isuu barbaade na hordofaa. Akkamitti akka dhoksitan wajjin ilaallaa jechuudha. Jalqaba dhuftanii bakka sadii kan tuqxanii sana booda ofii gaddeemtu sittingii keessa seentu jechuudha. Sitting price keessa sana boodas kun lafaan ilaalaa sittingii sana booda gadi deemtanii ofii gadi jechuudha. Sirriitti na hordofa kanarratti cufaatu jechuudha. Sana boodas gad dhuftanii kunoo ni mul'ata jechuudha. You can see your friend list kan jedhu kan irratti tursan jechuudha. Sana booda see more kan jedhu kan irra cupaastu public irraa baaftu jechuudha. Public irraa baaftu see more kan jedhu kan tuqxanii public irraa baaftanii gafiitanii kan tuqxanii only me kan jedhu kan irratti cupaastu jechuudha. Sana booda dhumatee jira. Hanganatti galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti wal deebinutti nagaan naaf tura.